Aadde Darmee Halaakee jiraattuu godina Booranaa aanaa Yaaballoo gandaa Haroo Bakkee jiraatti. Aadde Darmeen qoraan cabsitee magaalaatti gurguruun abbaa malee ijoollee 8 guddisaa jirti. Kiraa manaa kaffalachuu waan hin dandeenyeef bona aduun ganna roobaan waxa lamaa jiraachaa jirti. Hawaasni naannoo kanaas haadha kana qarqaarra jechuun meeshaalee ijaarsaa manaaf barbaachisu walitti qabanii mana ijaaruu fi eegaluutti gammachuu itti dhaga'ame ibsatti. Ulaaman keebulu mani onuman dhimpisa saati bokkaa cufaan dhimpisa bootaa yuun qabuyyuu mata nagargaaree ammas ijaarra naan jedhe. Rakkataa qarqaaruun aadaa fi duudhaa keenya ganamaatii jedhan jiraattonni hojii tajaajila lammummaa kanarratti hirmaatan. Dhuguma har galata waaqa yoo dhuguma kan jaaraneefe haadha aduufi bokkaa keessaa baasan jedhe dhugatti. Duraanuu manaam Muhammad haala akkasuma gargaarsaan jaara haala hirmaannu uummataatiin. Namni amma har'a haleessa mana akkam keebulu yoo har'a man qorqorroo kan jaaraniif waan akka malee dansaati waan baay'ee miira baay'ee nama dhaga'ama. Meeshaalee hojii tajaajila lammummaaf barbaachisan qopheessineetiin hojii tajaajila lammummaa gandoota aanichaa cufa keessatti eegalleerraa jedhan bulchaan aanaa Yaaballoo obbo Gobbuu Canaa. Qorqorroon ijaaramuu qabaa jennee akkasitti hirmaannaa uummataatiin qorqorroo adda addaa binnee muka dhiyaachuu qaban hundaa dhiyeessine. Aadde Alamituu Qaampee itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'imman godina Booranaatiin hojii tajaajila lammummaa ganna kanaatiin akka godinichaatti manneen 800 ijaaruuf karoorfame keessa 300 ol ijaarsisaa eegalamuu himu. Akka godinichaatti man qorqorroo, man citaa, man buuyyoo dabalatee in ijaaramennee qabanni keessaa gara 800 olicha. As keessa garuu guyyaa har'aa torbaan kan dabalatee manii gara 300 ol godinichi keessatti ijaaramee jira. Qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachisuun hojiiwwan baasii miiliyoona 100 olitti tilmaamamu hojii tajaajila lammummaatiin hambisuuf hojjetamaa jira jedhan itti aanaan bulchaa godina Booranaa obbo Bariisoo Gannoo. Bara kana yoo xiqqaate birri miiliyoonota hedduu gara miiliyoona 100tti herregamu hojii tajaajila tola ooltummaatiin hambisnee hawaasa tajaajila kanarraa argatee bara dhufu. Kana caalaa si'oome kaka'ee kan hojjetu gochuuf bal'inaan hojjetaa jirra. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Mooyaaleetti jalqabbii tajaajila lammummaa kanaan biqiltuu dhaabuu namoota harka qalleeyyii ta'aniif nyaataa fi uffata dhiyeessuu kitaabilee adda addaa arjoomuu fi ijaarsa mana harka qalleeyyii karoorfamee ijaaramuu eegaleera. Kantiibaan magaalaa Mooyaalee Aadde Sa'aadaa Kuluu magaalaa Mooyaalee magaalaa hawwattuu fi jireenyaaf mijatuu taasisuu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu himan. Kaayyoon isaa inni guddaan dirqama lammummaa namii akka inni bahuu fi hawaasa keenya lammataa kee jiru cinaa dhaabachuu waliin jirra jechuun nam tokko deeggaruu jechuun karaa biraatiin biyyi deeggaruu jechuudha. Jijjiirama qilleensaa yaaddootaa jiru kanaaf biqiltuu dhaabuu callaa adoo hin taane kunuunsuunis barbaachisaadha. Kun ammoo aadaa Oromoo ganamaati jedhan jiraattonni. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Shaambutti hojiin kenna tajaajila lammummaa ganna mana haadha hiyyeessaa ijaaruun eegalameera. Hojii kenna tajaajila lammummaa gannaa kana irratti argamuun kan eegalchiisan sadarkaa itti aanaatti gorsaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Geetaachoo Bantii mootummaan hojii kenna tajaajila lammummaa gannaa irratti xiyyeeffannaan hojjechaa jira jedhan. Kan rakkate cina dhaabbachuun rakkoo baasuun duudhaa Oromoo ganamaa ta'uun uummanni qindoomuun hojii boonsaa akkasii irratti hirmaachuun wal cina dhaabbachuu qabaas dhaamaniiru. Gaafa ijoollee baay'ee dhimmuudhaan ganni yeroo dhufu kan yaaddaan bokkaan gaditti roobu mana akkasii kana diiganii suphuun yookaan diiganii lafaa kaasanii ijaaruun eebbi kana caalu hin jiru. Magaala kana keessatti namoota rakkoo akkasii qaban ammas kutaan hawaasaa keenya hundi harka wal qabatanii gargaaruudhaan nama rakkoo akkasiitiif yaaddoof sodaadhaan jiraatu gargaaruun nurra jira jechuudha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti kenna tajaajila lammummaa gannaan haga ammaatti mana harka qalleeyyii 17 ol ijaaramee jiraachuu kan himan bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mirreessaa Fiixeem hojii kenna tajaajila lammummaa gannaan hojii garaagaraa irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa jiraas jedhan. Hiyyeessota qabeenya hin qabnee fi ijoollee hin qabne gargaaranii jireenya ticheessisuun kaayyoo paartii badhaadhinaa fi barreeffama hidhaamuru taa'ee jiru waan ta'eef nus akka godina keenyaattis karoora guddaa qabna. Guyyaa har'aa jalqabameeraa jechuudha. Iddoo kanatti manni harmee kana akkuma argitan baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf ilaalamaa fi hojii paartii badhaadhinaan hojjetamuutiin manni harmee kana guyyaa 2-3 booda mana gaarii mana dhala namaaf ta'u
ta'ee argama. Kantiibaa magaalaa Shaambuu Obbo Taakkalaa Olaanii magaalaa Shaambuutti hojii kenna tajaajila lammummaan qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachisuun mana harka qalleeyyii 25 ijaaruu fi suphuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Hojii kana yommuu hojjennu dargaggoota abbootii qabeenyaa jiraattota magaalaa hirmaachisuudhaan hojii kana hojjennee itti seennee jirra. Kanaadhaaf mana haadha hiyyeessaa suphuun murteessaaf barbaachisaa akka ta'e itti amannee jirra jechuudha. Magaalaa Shaambuutti hojii kenna tajaajila lammummaa gannaan manni isaanii kan ijaarameef adda eebbisee qalbeessaa kanaan dura manni isaanii irratti dulloomuun rakkoo maaf isaan saaxilaa ture himuun yeroo ammaa kanas kenna tajaajila lammummaan deeggarsa argachuun mana isaanii ijaaramuuf itti gammaduu dubbatu. Rooba roobni kun rakkadheen man keessa beekaa roobni warkumaan ammaareen mana wanni gochaa ture. Gammachuun natti dhaga'ama kan yarraa kan ammoo gaafa na ijaaramu lafaa waaqni immoo dhaabatu hojii waaqayyoo siniif haa tolu. Waaqayyo siniif haa tolu dhaabatee ka'ee siniif haa tolu waaqniif lafa. Dargaggoonni kenna tajaajila kana irratti hirmaatanis mootummaa waliin ta'uun kenna tajaajila lammummaa gannaan hojii garaagaraa irratti hirmaachuun gahee isaanii baachuuf qophii ta'uu simaniiru. Dargaggeessi keenya dhibaa'ummaa keessaa ba'ee tokkoomii harka wal qabatee tokko ta'ee ganna kana dadhabaa kana bokkaa jalaa baasuutii fi hojjechaa jira jechuudha. Manneen ijaaruu, biqiltuu dhaabuu, daandii keenyallee daandii bareedaa gochuudhaaf yeroo hundumaa jechuudha dargaggeessi yookiin dargaggeettiin qe'ee kanatti yeroo hundumaa aarsaa of goonee kan nuti hojjennu